hedduu tokko natti dhagahame namni kun nama guyyaa takka bishaan sinoo baasee indagattani barra wanti kun dhugaadha jedhee dhufee nan gaafanne abdiin agammaa jechuudha baga naan jedhe baga maal isinii godhare ani naan jedhe odoolii gadooftani magartuun akkanan gootu naan jedhe naammoo ilmoo kiyya fudhatu mitiiti ijaan ija hamsuun laalte akkana hudheeni ajjeesanan hudhee ajjeeseen sakandii takka keessa hudhee ishee ajjeesee ofii kiyyaallee mootummaa biratti hidhamee taa'a malee amma caawachaa gaala feenxaa magaalaa kana keessa dadhabsiisanii akkana godhatan kanaaf harka kiyyante mana kiyyanaaf bayi abdiin dhirsa kiyyaa jetti ammuma obboleessa kiyya jetti ammuma dhirsa kiyya jetti kana waan ni beeknu sin jiru isaanumaaf rabbiin walitti beekaa jechuudha anaan kana kan na arrabsiise kan na daffarsiise kan baalagee gandaanatti gadhiise abdiidha dhugaa isinitti himaa jechuudha anaaf kun naan malu tureeyyuu dhugaa anaan kabaja natti gochuu qabanii nama guddoodha nama akka isaanii gaala feenxaa olii gaddeemuu miti an nama mana kiyya sirnaan bulfate ijoollee kiyya guddifate jidaara arabaa dhiqee nagaan jiraadhu sababbii abdii kunoo xalaani natti bitame jechuudha mee kanumti biraa ofumarraa yoo dadhabe anarraa afaan shii qabsiisuu dadhabe Magartuu. Assalamu alaikum ashama arkafuune kabajamtootaaf hordoftoota waan koshoo jirra jirtu bakka jirtantti nageenya kiyya sinaa qaqqabu egaa giifti dureen yeman keessaa Magartuu taatee jirti tokko yoo sin jalaa deeme tokkotu isinitti bakka bu'a biyya kana keessa viidiyoo yeroo darbe maree gadhiisee hundi keessanuu agartanii jirtanii raahel wajjin kadalagne jechuudha viidiyoo sana keessatti ijoolleen hedduullee naaf quuqamtanii waan koo waan nuti siin jenne kun kunoo siif nafne mana keetti deemee si dhufee naan jettanii jirtanii mana keessa nama hin fidiin siin jennee si dadhabne naan jettanii jirtanii dhugaa keessanii kuni naan jettaniittus na gorsitaniittus garummoo biyyan baa keessa teessanii nama kana yoo ulaa kanarra dhufee ulaa naaban isiniin jedhe akka namni kun summii baatee deemu hin beektan na gargaari jedhee namni keenya isinii bobbo'ee deebi'ee dubbii biraa isinitti fida jechuudha aniin kunis nama jala kaniin ulaa banuuf yookiin gowwomee yookiin immoo namni akka badaa ta'es namni gaariis ni jiraala jedhee kana fudhadheeni malee waan hunda wallaalee miti keessattuu waan magaalaa kana keessa deemamu rabbi bichaan halaafisuu jechuudha inna Magartuun anaa nama ilmoo kiyyaan na dhuftee jechuudha wanti ilmoo kana namaaf caalu takkittiin hin jiru an dhugaa isinitti himuudhaa fi ilmoo kiyya bira guyyaa takka bahee bulee sin beeku yoo gaafa dahu sana taate mucaa kiyya angafaa sana nama bira dhiisee waan dirqii taateef malee takkaan ilmoo kiyya irraa adda bahee alas buleen namtitti kanaan kan natti goobsee kanis na arrabsiisee kan waame kana gochisiisaa jiru dhugaa dubbatuudhaaf abdiidha jechuudha isin ijoolleen baay'een dhugaa galatooma yaani Saiditti mi Saidin si gargaaruu danda'a Said si cina dhaabbata naan jettaniitu dhugaadha anis egaa dirqama yaa kaameraan fayyadamu malee Saidoo faanas walii bilbilee waan jirus dubbadhee jira Magartuu jechuun egaa asiin kuni adii yoo jettaniin asiin immoo gurraacha isiniin jetti jechuudha haalli ishii takkittiin namaaf hin qabamu jechuudha ijoolleen narraa fahamtanillee ni jirtu koomantii keessan akka dubbisetti an jalqabumarraa isiniin jedhee ture ogguu ijoolleen hedduun Magartuu kingi jedhanii harka rukutan sana lakkiin kijibdii jartii hajjii fi Magartuun kun addumaan hin bahanii nurratti muudii qabatanii yaa ummata keenya gadhaabbadhaa ni kijibdi jedhee turanii waan inni jedhe kunis inoollee viidiyoo abdii faana martee gadhiifte argitanii jirtu baasuu qabdaa ani si cinaa jira jetti maal $1 olii gadi oofti bichaan hin beeku namtittiin gabaa ummatti summii baattee deemte jechuudha Magartuun kuni ijoolleen hedduun anuma beeka hin jedhiini Magartuun jijjiiramtee jirti namni hin jijjiiramne hin jiru jettanii kunoo jijjiiramni ishii kanumadha isiniif illee deebii ta'a jedhee yaada jechuudha ammas immoo waan kanani Said faanallee mari'adhee ittis illee himeera Saidoon egaa anarraa dhagahee viidiyoolee argee ishiillee ofitti waamee gaafate ani waan akkasii keessayyuu inuman jiru jette ka harka ishiitiin maallaqa mucattiitti fuutee deemiti ilmoo ishii durbaa sana jalaa naaf hati mucaa guddaa yoo ta'e inni himataa waa beeka jette mucaa xiqqishuu ka afaan hin beekne kan waan beekne mucaa koreef amata geessu sana na jalaa sallabuuf deemaa turteeyyuu jechaadha garuu alhamdulillah Rahel anda barsites nan kennitu nan kenninesi nama an jechuun
nama kana amanuun illee ni ulfaata gizee kana keessa garuu Raahel nama akkasii miti ani fishin kun wanti walitti nu buusu waanuma takka haa ta'u malee akkas nama wal dabarsinee wal kenninu miti asoo isheen asiyyuu dabarsitee na kennite warri ishii hollaa kiyyaa kun gabaabumatti rakkoon qabu siniin jechuu barbaada ijoolleen hedduu ishii illee of eeggadhu naan jettanii dhugaa keessan nama kam amantu haadhoo keessanuu amanuun gizee kana keessa ulfaataadha jechuudha akkuma siniin jedhe gaa Sa'iid ishii gaafannaan ani waan kana keessallee hin jiru kanallee hin goone Raaheltu kijibee ishii akkana goomsaa jira jettee dubbii kana gabaabumatti kakattee ani kanuma keessa hin jiru jettee jechuudha dhugaan egaa rabbuma bira haa ta'uuti ani har'as borus Magartuun diina kiyya yoo waa ta'e illee yoo daa'imti kiyya waa ta'e yoo abbaan manaa kiyya waa ta'e akkasiin beektan barbaada ishumatu akkas godhee jechuudha Sa'iidis egaa tasgabbaayii ka gaafa duraallee ni beekta hobsa meeqa dabarsinee namtittii sheexana jinnii sana ofirraa hiisifne tasgabbaayii naan jedhee jira an tasgabbaayee akka intala namaa tokko Sa'iiduma kiyya eegaa jechuudha maaliif iyyuu Sa'iid nama namaaf keeree yaadu malee namaaf badaa yaadu miti nuyyuu boqonnee iyyituu namtittii sanas hajjii sanas nurraa qabee alhamdulillah murtaa'ee Magartuun amma immoo istaayilii haaraa fiddee jirti jechuudha gaafa duraa ani abdiirraa omaan qabu abdiin omaa kiyyaa miti jette abdiinis dhama'aadha dhugaa dubbatuudhaa fi ani bakka waan abdii kana gas jedhee qaaqullee jibbee jira jechuudha maaliif yoo jettanii isiniin kunu nadaran kunu jala deemtanii kana godhi sana godhi jettan mucaan asumaa jaanja asumaa raata asii deemee achuma deebi'a achii deemee asuma deebi'a faayidaa takka hin qabu jechuudha ammas immoo mucayyoo wayii fidee jira mana isaa jechuudha mucaan kun durba malee jiraatu hin danda'u ta'ee waan naannessee mana isaatti durba oofuus hin beekanii ani obboleettii isaati jette dhufte gaa kun immoo dhibbaan dhibbatti obboleettii isaallee natti hin fakkaattani maaliifuu qaanqaan ishiin fayyadamtuu fi kaabdiin fayyadamu takka miti yaani asirratti illee dhiifama naaf godha ani gandummaa fi maalii osoo hin ta'in mucattiin loqodni ishii loqodaara argeeti kanas ta'e sana obboleettii isaa miti gabaabumatti waan inni fideef immoo innis waan hin beeku takka hin jiru jechuudha inni dubartuma siifachuu ofii akkuma dubartii hoolaa ta'e maqaa arsiillee nyaatee jira jechuudha abdiin dhugaa dubbatuudhaa fi sirrii hin jiru ittiin aariinaa ijoolleen jettanis ni jirtu maaliif sirrii hin jirre sirrii jiraannaa nu bar deemee mana isaa galaa jira ogguun talli irratti falqitu maaf poolisiin qabsiisin Magartuun jechuudha ani abbee ifa baaftee kun miidiyaa jechuun gaa miidiyaa kana addunyaa beekaa mitiire miidiyaa rabbaate mucattii obboleettii kiyya jedhee fide sanaan mana kiyyaadhaaf bayi abdiin dhirsa kiyyaa jetti ammuma obboleessa kiyya jetti ammuma dhirsa kiyya jetti kana waan ni beeknu sin jiru isaanumaaf rabbiin walitti beekaa jechuudha anaan kana hoo kan na arrabsiise kan na daffarsiise kan baalagee gandaanatti gadhiise abdiidha dhugaa isinitti himaa jechuudha anaaf kun naan malu tureeyyuu dhugaa anaan kabaja natti gochuu qabanii nama guddoodha nama akka isaanii gaala feenxaa olii gaddeemu miti an nama mana kiyya sirnaan bulfate ijoollee kiyya guddifate jidaara arabaa dhiqee nagaan jiraadhu sababbii abdii kunoo xalaanii natti bitame jechuudha mee kanumti biraa ofumarraa yoo dadhabe anarraa afaan shii qabsiisuu dadhabe Magartuu viidiyoo kana argee jira bilbilee illeetti mee haadha sabkee bar maal taate naan hin jenne sirraa dhoowwa naan hin jenne ammaaltu nagalchire ofirraa dhoowwa jedhe abdiin kunillee bilbila narra cufatee jechuudha homaa miti barri kun taraadha anis karaan ittiin ofirraa dhoowwu hin dadhabu Magartuu jechuudha osoo fuuldura dhufee namni kun nama hin dadhabdane aga dandeessan ofirraa dhorkitu garuu namni summii fi siirii fi maalii baatee deemu karaa siin galaafatu hin beekamu jechuudha gaafa duraas sababbii isaa summii laadhaa fi jettee warra hollaati doolaara 200 kennite yoo hin yaadattu ta'e isaaf jechaadha gaafa dhalli safaan akkana sitti dararamu sana jechuudha sheeka bira geessi waan koo inni jaalatee miti inni maal ta'ee miti jaalatee gochaa jira jaalatee shi jala afamee deemaa jira yoo akka dhiiraa ta'e akka dhiirummaa isaa agarsiisee maantumiin Magartuu lafarra harkisee makaddaan akkana dhadhaaqusataa leesh hin tumneerre dhugumani jibbaa shaa qabaatu ofillee haa wallaalu maraataadha ega jenne akka maraataattumaan dheerre fayyaa qulqulluu guutuu qaba abdiin dhugaa isinitti hima rakkoo guddaa qaban innii fi Magartuun kun rakkoo guddaa qabaneen durallee
azanii fi baay'ee kana abdiin kun garana nyaata ture ashaboo fakkaate gaaf magaalaa kana keessa akka saree olii gadi ramadaana keessa raakamu sana akkatti fuudhee asiira ijatti nanaqee bishaan ijaan nanaqee akkana na arrabsu sana baay'ee takka garana nyaata ture hin gaddaaf ture amma garuu hin gadduuf waa takka hin taane siiriin tokko sirra hin jiru wanti takka irra hin jiru inni jaalala intalittii qaba saalfateetu malee ilmoo namammoo akka olii gadi burjaajessu ifuma gala akka hajjii kana mujrima isaa fuudhee wajjin mujrima ta'eetiin nullee as bayatillee akka ishee jartii hajjii sana nu salphisaa nu arrabsaa kana malee maaliree waan ta'e ijoolleen as jalatti dhiifama godhaa fi abdiin jaalatee biti jettaniif kun deebisiniif ta'a jechuudha jaalatee gochaa jira abdiin fayyaa guutuu qaba mee kaani ishii kana ofirraa baasuu hin dandeenye kabiraammoo obboleettii kiyya jedhee fidee jechuudha obboleettii isaa ka'eessa kaleessa obboleettii kiyya abdiin obboleessa kiyya ani obboleettiin hin beekne eessaa dhuftee jetti Magartuun mee egaa yoo viidiyoo namni gadhiisu sirnaan laaltanii waa sammurra qabattan jechuudha kaleedhuma kana obboleessa kiyya haatiif abbaan kiyya eessaaf si fidanii jettiin abdiin obboleessa kiyya jettee edda kaleessa afaan banti jechuudha Magartuun kun baltakkeedha baalagee haadhaa fi abbaa namni hin qabu haadhaaf abbaa malee dhalataa namni haadhaaf abbaanuu yoo rabbiin irraa fudhate immoo obboleeyyan hin qabdu shanyii hin qabdu fira hin qabdu kan mucayyoo awus billaanii ishii fi jaartii hajjii kun bakkuma isaan dhufanii rabbiin kun haa beeku inna rabbi sanas nurraa haa dhabamsiisu jedhee an du'aayii godha isinillee du'aayii godha kana ummata rabbi bitee nutti gadhiise ummata sammuu hin qabne ummata namaaf rihirraahee hin qabne ummata amantaa hin qabne shanyii hin qabne awus billaa min sheexaan irrajiim mee aniin kun nama hin ga'u waa nama hin goone maaluma gochina tuttuqxi meentalli kun bilbiltee ana takkasii godha waa takka na gochuu hin dandeessu ani waa takka ishiin sodaadhu dhugaa rabbii isinitti hima xiqqoo ishii garaa dhalaa kanan na dadhabee daa'imuma kiyya sodaadha malee Magartuu ani xurii qeensa kiyyaatti siirii ishii xurii qeensa kiyyaatti kanan dabalu waatti ishiin na gootu takka illee hin jiru ani kan rabbiin na eega immoo ilmoo kiyya fudhatu mitiiti ijaan ija hamtuun laaltee akkana hudheenii ajjeesan ani hudhee ajjeeseen sakandii takka keessa hudhee ishii ajjeesee ofii kiyyaallee mootummaa biratti hidhamee taa'a malee ammachaawachaa gaala feenxaa magaalaa kana keessa dadhabsiisanii akkana godhatan kanaaf harka kiyyan kee ijoolleen hedduun galatoomaani keessan illee warreen na dubbiftan aga rakkoo qabdaa jettanii na gaafattanitti waan si bira dhaabbanna waan kunaan jettan hedduu tokko galatoomaani bakka isiniin kun akka waan naa gootanii tanam akka waan naa kennitanii akka waan magaalaa kana na baaftanii Ameerikaan nageessaniitti ani amma yaadaani nam mush maallaqni maallaa godha rabbi jaalala namaa isiniif haa kennu innaa ana asirratti abdiidha komiinan irraa qabu hedduu tokko natti dhagahame namni kun nama guyyaa takka bishaan sinoo baase hin dagattani barra wanti kun dhugaadha jedhee dhufee nan gaafanne abdiin hagammaa jechuudha baga naan jedhe baga maal isinii godharee ani naan jedhe odoolii gadooftani Magartuun akkanan gootu naan jedhe naan morme beektanii inshallah bismillah ammoo yoon isa argadhes isin afootti illee nin gaafadha kanumadha ani eenyumaafu sodaadhe harkan kennu kan agammaas na eege rabbi inaafaa fi goomattoota na rakkise malee alhamdulillah nagaan jira ammallee agadhumaa akka nagaan jiraadhu isin du'aa manaaf godha isiniin jedha Magartuu ka goobsee nutti gadhiise abdii malee nama biraa miti ani ummanni gama isaanii sana jiru mataan nagaan dalagu hundaafuu ka jallates rabbiin haa sirreessu ka abaarames rabbiin haa eebbisu malee wanti biraa waan jennu takka hin jiru namtitti sagadee kanammoo rabbiin narraa haa qabu jedhee du'aa moo godhadha jechuudha akkuma isiniin jedhee Sa'iidoon egaa anas cinaa jira naan jedheera anis immoo Sa'iid irraa abdii guddaan qaba maaliif iyyuu Sa'iid kun nama keenyaaf kana sirriitti dhaabbata nama gargaara dhiirummaa qaba onnummaa qaba waan godhu tokko kutannoo qaba abdiin garuu hiriyaa isaatii isarraallee waa tokko hin baranne dayyuu sa'ee olumaa gadi haajaan jedhu inna wanti siirii fi jinnii maalii jettan kun irruma hin jiru namtichi ofimaaf ol boqolboq jedha magaalaa keessa ofumaaf asifatti maraatawa bakka yimkeen inni akkuma dubartoota jala oo jedhe akka maraataa olii gaddeemu itti daggamamuun oolu kana yoo taate malee ammaaf fayyuma qaba namitti dha'ee caccabsee lafan kaa'u
makaddaatti naa darba maal godha makaddaan akkana hudhee sofanniseeni arba gara fee yookiin akka dura warri keenya nu kunxuuxanii barbarreen uttulan sana kana ol ga'e morma ishee ol qabee hudduu gadi garagalchee sila barbarreetti aarsuu qaban talitti kana ishii kana ka ishiidhaan malu bakka waanuma olii gada saqaayyamu malee akkana kunuun sun qulfiin kennettee beetti gamaa jirti amma mee manni kansa jiruun kansa qeen kansa qulfii kee hin kennu ogguu jettu maannasuma poolisatti hin fidin inni magartuu irraa harka qabata magartuun akka miidhamtuun fedhu magartuu jennaan bishaanuma kana jige olin qabu utaalee irra deema malee kana kuno sin abdiin miskiina irra laaliini waan ko quraanatti geess hin geessan geesseeni godheeni gargaare namni waan godheeni illee godhen jedhamuuti godhee aga danda'u miti innuu natti garagalee alhamdulillah anaaf rabbi jira kanaafiyyuu waan baay'ees haasa'uun illee hin barbaachisu isiniin kun immoo galatoomaa rabbiin ani alagaa fira isinuu naa kenne fagoos jiraattanii yaanni isin naaf barreessitanu anaaf gahaadha yaada keessan irraa waa baradhee waarraa of qusadha guddaa galatoomaa isiniin jechuu barbaada ijoolleen keerii naaf hawwitanii ijoolleen waan nagaa naaf hawwitanii bultii kiyyaaf nagaa hawwitan warra bultii qabuuf bultii keessan rabbi isiniif haa bareechu warra bultii hin qabneef immoo bultii raahaa qabdu bultii jaalala qabdu bultii walii galtee qabdu isiniif haa kennu namoota ilmoo hawwitanis rabbi ilmoo gaarii isiniif haa kennu ilmoo yaani qaama harka guutuu isiniif haa kennu waan hawwitan guutuu rabbi isiniif haa kennu summii warreen qabdan illee rabbi isin haa qajeelchu jechuu barbaada galatoomaa jiraadha jechoota kiyya keessatti immoo waan badaa yoon fayyadame na of kalchaa galatoomaa isiniin jedha